Facebook akkamitti verify godhanna ka jiruun isin agarsiisaadha. Durii akka sadarkaa addunyaatti namoota beekamoo ta'an yoo ta'e malee namoota hedduudhaaf verify hin ta'u jechuudha. Har'aan tan ammoo carraan mallaqaatiin waan dhufee jiruu fi abbaan barbaade follow osoo sin daangeessine akkasuma gartee namni hordofuun aduu sin daangeessine verify yookiin ammoo raayitii mirkaneessituu Facebook itti godhachuu dandeessaa jechuudha. Peejiin kun peejii barumsaati. Waraana jalqabaa dhuftan follow godhaatii itti makama. Akkasuma viidiyoon kiyyoo isinitti bareede namoota hedduu bira akka gahuu fi sheeriyoon afgoota hedduu takka na gammachiisa. Tole hayyee ulaagaaleen nu barbaachisu maalinni verify godhachuudhaaf jalqaba Facebook kee yoo maqaa biraatiin jiraate maqaa keetitti jijjiirachuu maqaa ID keetti jiruun kana yeroo jedhamu maqaa haga akaakayyuu sin barbaachisu maqaa lama gahaadha namoota hedduu haga akaakayyuutti kan godhatan ni mul'ata jechuudha yoo fedha kee taate malee dirqama miti jechuudha ka bira ammoo profile kee yoo barbaadde ammoo yeroo ma verify godhu san keessatti illee jijjiirachuu dandeessaa ofeet ammoo dursitee profile kee kan eenyummaa kee sirriitti mul'isu itti godhachuu sadaffaa ammoo guyyaa dhaloota keetii kan ID keetirra jiru saniin wal fakkeessuu qabdaa jechuudha inni bira ammoo ID dijitaala kana qabaachuu qabdaa jechuudha ID dijitaala jechuun mattaawaqaa kan bilishaa ka biyya keenya sana osoo hin ta'in isa kanaadha ammoo biyya keenyatti baasaabooraa fayyadamta jechuudha warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan ID dijitaalaa isa kana qabaachuu qabda jechuudha inni bira ammoo akaawuntii online irraa waa namaa bitu kama barbaade haa ta'u dabta kaardii fiizaa kaardii masta kaardii waan barbaade haa ta'u waan online irraa akkasuma carraa Facebook achirratti kaahee itti galchisiin jedhu akkaataa biyyaatiin wal dhaba waan ta'eefidha ATM biyya keenya san yoo fiizaa ka jedhu kana qabaate anka biyya keenya hin odeeffanne ni dalagamoo hin dalagu maaliin bitataa jira warri verify godhe ka jedhu hin odeeffanne san isinitti hin kijibu garuu haa ta'uti ammoo fiizaa kaardii waan online irraa waa namaa bitu ta'uu qaba kana yeroo isin jedhu kan saayiba keetii fayyadamuu dandeessa abbaa yoo namni si ayyame jechuudha garuu ammoo wantichi mallaqa akkasuma biyya alaatti yoo namni si ayyame bakka barbaade irraa fayyadamuu dandeessa jechuudha koodii yoo namni sun amanee siif kenna jechuudha akkasuma yeroo barbaadetti ammoo addaan kutuu dandeessa Facebook kee ammoo kan sochii godhaa jiru ta'uu qaba jechuudha kan irratti maxxansaatiin jirtu follow haa qabaatu qabaachuu haa baatu rakkoo miti akkasuma kan seera isaanii hin cabsin duraan osoo hin ta'in ammatti kan yakki irra jiru adabbiin irra jiru wardingii kan qabu jechuudha affaltiin nurraa barbaadu hoo hagamiidha sodaan namoota hedduudha jechuudha Android yoo ta'e kompiitara haa ta'u bilbila illee haa ta'u $12 jechuudha akkasuma iPhone yoo ta'e kompiitara haa ta'u akkasuma moobaayila haa ta'u $15 jechuudha isa kana jechuun mallaqa guddaa miti akka gabayaa gurraachaatitti hisaaba osoo hin ta'in akka onlaayina baankii biyyattiitti jechuudha kan inni sharafa kan isiniif godhu gattaa'eetiin isin agarsiisa nafaana tura Facebook keenya irra galla gara harka mirgaatiin kan jiru footoo keenya mataa gubbaa kanarratti tuyina setting irratti tuyina setting Facebook jechuudha Simorinda account center irratti tuyina jala kanarra meeda verified kan jira isii irratti tuyina next goona sign up goona pay to get jettan irratti intuqa amma gara fiizaatti na erga jechuudha bakka fiizaa jettu kanarra gattuqee fiizaa biyya keetii waan online irraa waa namaa bitu kan biyyi kee keessatti waa irraa bitatanii keessaa filattaa jechuudha carraa hedduu sii fiduu danda'a amma fakkeenya irra gattuqee jira amma asitti an lama naa fide gubbarratti kan sarara diimaan jala jiru akaawuntii kiyya kunisi jala irratti ammoo add creator debit card yaa jechuudha sarratti tuquun dirqama kiyya jechuudha gubbarraa haanaa fidu malee akka fayyadamuu hin dandeenye akka jechuun seerri isaanii hin hayyamne kunoo sarara diimaadhaani akka hin dandeenye naaf himee jira jechuudha anamma add creator debit card ka jiru kanarratti gadi tuqeeti steepii kanatti aanuudha sadii kan isin rakkisuu danda'u jechuudha amma fakkeenyaaf yeroo asirratti gadi tuqee bakki duwwaan sadii kan inni nagaafatu kaardii nambaa ka jiru irratti kana guuta namoonni duraan online irraa wabisatanii hin beekne akka isin rakkisne kaardii nambaa tajettu tana jechuudha kaardii keetirraa itti guuta ATM kee jechuudha invalid true ka jedhu kana itti aanste itti guuta duuba kaardii keetii irra ka jiru dijiitii sadi biyyatti jirtu dijiitii sanii olis ta'uu danda'a dijiitii sadi ka duuba kaardii jiru kana amma sararratti mare kana fakkeenyaaf jira beekii kana itti guuta jechuudha eega kana itti guuttatte submit gootee gara fuula duraatiitti deemta jechuudha amma maalinni akka akaawuntii keetii irraa inni otomaatika ofii isaatii mallaqa kana fudhatee approve sii ta'u yookiin ammoo verify sii ta'u ajajjeeti jirta jechuudha fakkeenyaaf amma raggattu qameen kun ulaal dhukatee jira mul'atu jechuudha anaa miti kan dhoysi kana san booda add godha akka kanatti aadiin inni si gaafatu baatiidhaan akaawuntii kee kanarraa itti fufnee maamilummaadhaan kifiyyaan asirraa raawwatamaa kan jedhudha jetteeti add gootee irratti hayyama kennitaaf jechuudha yeroo isin kaffaltii haala kanaan raawwattanii fi kaffaltii keessan fudhateetiin jedha step itti aanutti profaayila keessan akka jijjiirattan isin gaafata jechuudha anama securityidhaaf wantoota hedduu naaf waraabuu dide akkuma reefu agartan fakkeenyaaf bakka itti gurraacha hisan itti jechuudha naaf mul'isuu dide anaa miti kan akkas godhe securityidhaaf bakki kun akaawuntiidha itti guutamaa jira waan ta'eef saniif na jala dhoysan natti fakkaata duba profaayila kee eega akka feetetti ka'uu dandeessa garuu ammoo fuulli kee xirritti hidhee akka amma fakkeenyaaf mul'atu kanatti mul'atuun dirqama jechuudha nexting godha allow godhe hayyama kennaafi
yeroo bakka ID kana geesse asitti illee agarsiisuu dide gosoota ID hunda gadi si fidachuudha. Fakkeenyaaf ID biyyattiidha, kan naannoo, kan federaala, kan naannoodha, baasaboora, wantoota garaagaraa si fida. Yoo baasaboora ta'e baasaboora filattachuudha. Namoonni ammoo baqattummaadhaan biyyoota adda addaa keessa jirtanii kan naannoo san yoo filattan irra isiniif wayyaadha jedheeti yaada. Haala saniin duuba eegaa ID barbaachisu yookiin baasaboora eega filattanii irratti gadi tuuxanii booda waan filattan san irraa suuraa akka kaafattan isin hayyamaa jechuudha. Asuma ID kee irra qabi jira. ID kee irra qabaa fuula dura jechuudha. Footoo irraa kaafala neexistiin godha. Ammas duubatti gargalchee footoo kaasaa. ID kee jechuudha. Rakka jechuu qabdan asirratti footoo san booda malee san biich godha jechuudha. Gara xumuraa geennetti jirra amma. Haala kanaan amma kunoo amma finish jedhetti. Akkuma amma isiniin jedhe wantoota tokko sakuriitiidhaaf agartee warra feesbuukaan hayyamuu didanii waraabuudhaaf osoo isinitti hin mul'atin irra dabre isin akkasumatti steepima keessaan wanni guddoon akkaataa itti akaawuntii guuttatan kanaadha. Mattaawaqaa keessan ammoo yeroo suuraa irraa kaaftan yookiin ID keessan jechuudha bakka walqixxooysuu keessanii akkasi kaameeraa keessan suuta osoo hin jarjarre irra walqixxeeffattaniiti kaafachuun dirqama keessanii jechuudha. Sa'a 24 keessatti waliigala sa'a 48 fakkeenyaaf si taqabballe yookiin ammoo congratulations jechuudha fi lakki hin taane seera akkanaa cabsite ka jedhu si deebisuudha. Fi sa'a 48 waliigala garuu immoo sa'a 24 keessatti jechuudha kan isaan kongiraa verify ta'ee jira jechuudhaan kan isaan siif deebisan. Akkana qofaa miti kaa miidhaa isaa faayidaa isaa jechuudha as keessatti wantoota inni qabuu fi wantoota biraa viidiyoo itti aanu keessatti isin waraaba. Tarii namoonni tokko ammoo guyyaa dhaloota akkamitti jijjiiranna maqaa akkamitti jijjiiranna wantoota adda addaa ka jedhu viidiyoo itti aanu keessatti isiniif hojjedha. Akeekachiisa takkaan isinii kennuu barbaada. Namoonni tokko fakkeenyaaf namatti kennitanii yeroo akaawuntii kanaan naaguuti jettanii akaawuntii namatti kennitan lakkoofsi amma itti guunne sadiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf kareefu anirraa guutaatiin ture sun akaawuntii kana jechuudha. Jechuun lakkoofsa isaanuu isin bakka garii isaanuu dhoysanii garii anis hin dhoyse jechuudha. Lakkoofsa sana argate jechuun namni mallaqa kana yoo barbaade nama amantu yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu san irratti of eeggannoo godhaa namoonni tokko namaan naaguutittanii yeroo namatti kennitan isin jechuu barbaadeeti.